Arabiti Ethiopia Somalia an caalamte maybe yuma Ethiopian de garajette ibsa baafte takasken tak wani barayonni mutu tanabar wani jawarfani mutu tanabar wani beytonni mutu tanabar wani tayeni yutu tanabar kunne hayf nakabnu takkitin falli hin nakabu dandenyu fala arara kana amma durbar nuti shimallis fa khasi marre khasi jannati itti yuturre amma yaro majru wallahi shimallis oso if qofa dhiise guutu hanga araddatti hogganota khase gana if bararun dandaw malif hidhattonni isaan caalee arkamee jira qawween baay'attee jirti humniti isaan caaltu isaan gittu asbaatee jirti humna isaan gittu kana wajji waan taa'ee mari'atini humniti isaan gittutu waan hayyama isaan kenninin kana booda shimallis kaase dhiise gaafa duraasan yaa'u namichi kun nama sirra kaasu jira yaa'u namichi kun xiiqii ummata keessa galcheeti ummata kana qabsoo oofu jira yaa'u namichi kun si khasaaru jira isini boodarraas beete afaan amaaraati kaabineen an filadhu isiniin naayimaay igale isiniin naayimaay isinii beekaay kaabineeti jaanaaf filata sigale maaltu isin naqee sigale akkas jee deebii kennee bar sanii mahayyee nunnaku amma osoo shimallisii miti waan fedhe kaase ganaan jiru namni duraan isa jala jiru hundi jalaayaa warri majalatti hafe nama gartee liqimsu yoo go'aan liqimsu dhabe ka isa liqimsu qofaatu isa jalatti hafe sigale ka isa liqimsu qofaa jalatti hafe saniifu oromoon if qopheessi fayyaa oromootii miti maraataan oromoo qawwee jedhu wayyaaneen arra guyya shantama fulaa cufattee mari'achuu jirti kamariirran jirre kamiira keessa jiru haga ammaa ummata oromooti kammallee wohuma kajeelu kammallee gartee osoon abbaa gadaa si dura rashanani osoo hayyoota keessa duratti hidhaanidhani osoo abbaa keetii fi haadhatee gibiraa fi kanaan gidirsani sigale kagartee waan kanarraa abdiin muratin namoota tokko keenya qofaa namoonni biroo if ijaaraa jiran abdii muratanii if ijaaraa jiran sigale saniifu oromoon tiyya wanni godhuu qabdu if dhaqqabi anaa siinjee if dhaqqabi waan gartee ichirraa politikaa sitti gadi yaasan waan ifiifu addunyaa wajji walii galuu dadhabe Somaalee qoqqeetu ulaanu cufee bar Itoophiyaa maqaasii durlaale Itoophiyaa yoo jambar adiin si duraa bar duratti biyya tanatti an Itoophiyaa yoo jette adiin si duraa bar biyya hangas takka kabajaa qabdu arra salphisanii Soomaaliyaan ashkaraa kartee bar adeero sigale Soomaaliyaan ashkaraa kartee bar ay China ibsa ba Arab League jettamu even Africa Union Soomaalee deeggaru jirti bar Africa Union deengadda gaafa lola Tigraa eenyu deeggaru turte gaafa lola Tigraa wannitti addunyaa duraan abiyyi dhaabbachuu ture maali Africa qabateeti bar Africa Union qabateeti bar arra Africa Union sun eenyu bira dhaabbachuu jirti Soomaalee bira dhaabbachuu jirti jechuudha sigale nama galgalumarraa waa dhabu nama ganama inni ganaa wohuma dhaba malee la wohumaa turraa bu'a malee wanni isatti hidhamaan jirtu sigale abaarsi haadholee abaarsi gartee dafkaan bulaa kan gartee inni milishaan rajjaaree gaachina sirnaa jee milishaan kun gartee ummata keenya dhiitaa oola sigale qotee bulaa kanaas sigale saniifu inni ganaa numa kasaara malee wanni gaduma deema malee wanni ol deemtu hin jirtu mootummaan tokko hoggee aangoo qabateerraa eegalee jibbamaatuma deema hanga takkaa du'ee takkaa aangoo irraa buutti malee wanni Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi eenyullee Soomaaliyaa akka doorsisu hin eeyyamnu jechuun dhaadatan waliigaltee wal hubannaa Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti gaafa amajjii 1 bara 2024 mallatteeffame hordofe Masriin Soomaalii giddu galeessaa kan deeggartu ta'uu ibsitee kan turte dilbata darbe kana Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed fi Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi ibsa sabaa himaaleef waliin kennan irratti Pirezidaantiin Masrii al-Sisiin eenyullee Soomaaliyaa akka doorsisuuf Masriin hin eeyyamtu jalan waliigaltee
waliigalteen hulaa galaanaa argachuuf taasifame mirga abbaa biyyummaa Somaaliyaa kan cabsudha jechuun irra deebiin Masriin mormuu ishee mirkaneessaniiru. Alsiisiin ergaa mootummaa Itoophiyaaf dabarsaniinis lafa tokko to'achuuf yaaluun waan namni tokkollee irratti waliif hin galledha. Tumsi misooma irratti taasifamu tarsiimoo fooyya'aa ture. Qaamni kamiyyuu faallaa Masrii dhaabbachuu kan yaalu akkasumas obboloota ishee doorsisuu kan yaalu jiraannaanii fi obboloonni keenya akka bira dhaabbannuuf nu gaafannaan isaan bira dhaabbannaa jalan. Gama Itoophiyaan gorsaan nageenya ministeera muummee Itoophiyaa Ambaasaadar Reediwaan Huseen fuula miidiyaa hawaasaa X irratti dilbata kaleessaa barreeffama maxxansaniin waliigalteen taasifame waliigaltee daldalaa kan hulaa galaanaa argachuuf kaayyeffate malee lafa dhuunfachuuf yaaluu miti jechuun qeeqa gama Masriin irratti dhiyaate kufaa taasisaniiru. Finfinnee fi Kaayiroo gidduu sababa hidhaa bishaanii Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtuun jechoota walitti daddarbachuun isaanii waggoota kan lakkoofseeru haala itti fayyadama bishaan ishee balaa keessa kan galchu jechuun kan ibsitu Masriin ministeerri haajaa alaa ishee torban darbe keessa Itoophiyaan naannicha keessatti madda tasgabbii dhabinsaa jechuun ibsaniiru. Moqadishoon kamisa darbe ibsa baaste keessatti waliigaltee wal hubannaa sun gochaa weeraraati jette Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa mallatteessite diigdee abbaa biyyummaa Somaaliyaaf beekamtii yoo kennite malee waliin dubbiif akka hin dhiyaannes ibsiteetti. waliigaltee wal hubannaa kutaa Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hordofee muddamni Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamee jiru karaa mariitiin akka hiikamu hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis Mitiquuf Qaadu. Amajjii tokko bara 2024 Itoophiyaan biyyi hulaa galaanaa hin qabne waliigaltee wal hubannaa biyya addunyaa irratti beekamtii hin argatiin jirtu. Somaalilaand waliin mallatteessite hordofee muddamni gaanfa Afrikaa keessatti ka'ee jiru gama Moqadishoo fi Finfinneen gara mariitti dhufuun waldhabdee isaanii akka hiikkatan jechuun hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dilbata kaleessaa waamicha dhiyeessaniiru. Magaalaa guddoo Yuugaandaa Kaampaalaatti yaa'ii garee biyyoota 77 fi Chaayinaa irratti ibsa kan kennan Guutereesh nuti yeroo hundumaa qajeeltowwaniin kan hoogganamnuu fi qajeeltowwan sunis tokkummaa abbaa biyyummaa fi walabummaa biyyoota kan Somaaliyaa dabalatee kabajuudha jedhanii haala amma uumamee jiruunis karaa waliin dubbii rakkoo isaanii ni hiikkatu jennee abdannas jalan. Yaada Guutereeshiin kan wal fakkaatu biyyoonni kanneen akka United States, Chaayinaa, Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Afrikaa fi Liigiin biyyoota Arabaa abbaan biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamuuf waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Somaalilaand bara 1991tti Somaaliyaa Moqadishoo irraa addaan cituun walabummaa kolabsadheera jettus addunyaa irratti beekamtii kan hin argatiin jirtu. Karaa waliigaltee kanaa gama Itoophiyaan akka biyyaatti beekamtii barbaacha jedhamus dhimma kana haga ammaatti gama Itoophiyaan ifatti wanti jedhameeru hin jiru. Itoophiyaan bishaan dhugaatii Jibuutiidhaaf dhiyeessitu dabaluu ishee ministeerri bishaaniitii fi haniisaa beeksisee jira. Ministeera bishaaniitii fi haniisaa Dr. Habtaamuu Ittafaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti Itoophiyaan kanaan dura guyyaatti bishaan kiiwubiikii meetirii 20,000 Jibuutiidhaaf kan ergaa turte yommuu ta'u amma garuu guyyaatti bishaan kiiwubiikii meetirii 100,000 erguudhaaf jirti. Ministeerichi kan bishaan gara Jibuutiitti ergu piroojeektii bishaanii naannoo Somaaliyaa keessa jirurraa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Habtaamuun bishaan biyya ollaatti erguudhaan alattis fedhii biyya keessaa guutuu irratti akka hojjechaa jiran ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo naannoo Tigraay magaalota garaagaraa keessatti namoonni sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran har'a hiriira ba'uudhaan mormii isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti. Bulchiinsa naannoo Tigraay magaalota garaagaraa keessatti guyyaa har'aa namoonni sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti mootummaan akka deebisuuf hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessaniiru. Buqqaatonni godina Tigraay bahaa irraa buqqa'anii magaalaa Addigiraat keessa jiran irra deddeebbiin gaaffii dhiyeessaa turrus hanga ammaatti deebii hin arganne jedhaniiru. Magaalaa Addigiraatiin alattis magaalota kanneen akka Aksuumii fi Shiree keessattis haaluma wal fakkaatuun hiriirri nagaa namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraniin taasifameera. Bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif kutannoo qabaachuu isaa ibsaa tureera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.